Arkaan Islaamaa meeqa? Arkaan Islaamaa shani. Isaanis tokkoffaa shahaadatu an laa ilaaha illallah wa anna muhammadan rasuulullah. Hiikkaan isaas haqaan gabbaramaan Allah malee hin jiru. Muhammad ammoo ergamaa rabbiiti jechuudha. Kana amanuudha tokkoffaan. Lammaffaa iqaamu salaat. Hiikkaan isaas salaata gad dhaabanii salaatuu akka rabbiin salaataa jedhetti salaatuu jechuudha. Sadaffaa iitaa'u zakaat. Hiikkaan isaas zakaa kennuu jechuudha. Afraffaa soomu ramadaan. Hiikkaan isaas ji'a ramadaanaa keessa soomuu jechuudha. Shanaffaan hajjul beeyti. Hiikkaan isaas mana rabbii hajjuu jechuudha. Kunniin arkaan islaamaati. Arkaanni iimaanaa. Arkaanni iimaanaa jaha. Isaanis tokkoffaa an tu'mina billaahi yookaan rabbitti amanuu jechuudha. Rabbitti amanuu wantoota afur of keessa qabata jedhani. Sunninis rabbi ni jira jedhanii amanuu, rabbi uumaa fi hiraa akka ta'e amanuu, kan gabbaramu rabbiin qofa akka ta'e amanuu, akkasuma maqaalee fi sifaata rabbiitti amanuu wantoota kanneen afur of jala qabata jedhan. Lammaffaan maleekotatti amanuu. Maleekotatti amanuun maal jechuudha? Wantoota kanneen amanuudha jechuudha. Maleekonni uumamanii akka jiran, dalagaa garaagaraa akka qaban, maleekonni ajaja rabbii qofa akka dalagan amanuu jechuudha. Sadaffaa kitaabotatti amanuu. Al-iimanuu bil-kutub kan jedhamu. Kitaabatti akkamii amanan jennaan kitaabni kunniin dhugaan akka rabbiin biraa buufaman amanuu akkasumas kitaabonni kunniin dhugaa qofa dubbatu jedhanii amanuudha. Afraffaa al-iimaanuu bir-rusul ergamtootatti amanuu. Ergamtootatti amanuu akkamitti amananii? Akkaataa itti amanan nabiyyoonni kun hundi dhugaa akka dubbatan. Nabiyyoota hundumaa rabbiin akka erge rabbumatu isaan erge malee ofii akka hin dhufin amanuudha. Shanaffaan guyyaa boodaatti amanuu yookaan al-iimaanuu bil-yawmil aakhir. Innis madaallii dalagaa fi mindaan akka jiru amanuu, jannataa fi jahannama akka jiran amanuu, qabrii fi gaafiin qabrii dhugaa akka ta'e amanuu, qabrii irraa akka kaafaman amanuu wantoota kanneen afran of keessa qabataa jechuudha. Jaaffaan qadaratti amanuudha. Qadara jechuun maal jechuudha? Qadara jechuun murtii rabbii jechuudha. Rabbiin waa hunda murteesseeraa jedhanii amanuudha jechuudha. Kunniin arkaana imaanaati. Itti aansee arkaana ihsaanaa. Arkaanni ihsaanaa tokko. Innis an ta'buda Allaha ka'annaka taraahu. Rabbiin akka waan ijaan ilaalanii argaa jiraniitti gabbaruudha. Fa'in lam takun taraahu fa'innahu yaraaka. Nuti arguu dhabnus inni nu argaa jedhanii amanuudha. Barnoota kana yoo jaalatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Akkasumas hiriyoota keessaniif sheer godhaa, laayik godhuudhaan nu jajjabeessaa isiniin jedhaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.